Oduu'amme waraanni haaraan Soomaaliyaa gale Israa'elii fi Itoophiyaan tarree tokkorra yoo hiriiran Tarkii, Gibxii fi Soomaaliyaan immoo toora tokkorraa hiriiruun dhaga'ame. Wanti hin eegamne ta'e yeroodhaa gara yerootti wanti addaa keessaa kan dhaga'amu gaanfi Afrikaa ammas raajii ta'uu itti fufaa jira. Baha giddu galeessaa keessatti gooftaa kan taate Israa'el akkuma Itoophiyaa gara Somaaliilaand dhufte. Somaaliilaand Ameerikaa fi Israa'el Ingiliz hawwisiisaa jirti. Isaan keessaa Israa'el akkuma Itoophiyaa Somaaliilaand ifattee gaafatteetti. Tarkii fi Gibxiinis yaaddoo fi sodaa Soomaaliyaa keessa jiru qooddataa jiru. Gaanfa Afrikaatti waan uumamuuf jiru bal'ina isaa qindeeffannee irraa isin biraan geenya. Naannoo Tigraayitti wanti qalbii namaa cabsu uumame. Misirrittiin heerumtee guyyaa arfaffaatti nama itti heerumtee abbaa manaa isheetiin ajjeefamuun dhaga'ame. Kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Baha giddu galeessaatti wanti haaraan dhaga'ameera. Israa'elii fi Iraan walii galtee nageenyaa mallatteessuuf walii galaa jiraachuun dhaga'ame. Oduun kun kaleessa galgala kan dhaga'ame yommuu ta'u, biyyoonni irree cimaa qaban kun lamaan haala kamiin walii galuu baha giddu galeessaatti nagaaf tasgabbiin dhaabbataan bu'aa laata? Kanallee gabaabaatti qindeeffannee irraa isin biraan geenya. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattiin qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Naannoo Tigraay magaalaa Wuqrootti dubartiin Liidiyaa Alam jedhamtu tokko erga gaa'ela ishee raawwatteen booda guyyaa arfaffaatti abbaa warraa isheetiin ajjeefamuu poolisiin naannichaa beeksise. Sirroo Liidiyaan roobii darbee onkoloolessa 16 2024 halkan sa'aatii 10 irratti ajjeefamuu koomaandarrii poolisii godina baha Tigraay Muluu Birhaan Kaasaay BBC'tti himaniiru. Shakkamaa fi abbaan warraa dubartii ajjeechaan irratti raawwatameetis harka isaa poolisiitti kennachuun to'annoo seeraa jala jiraachuu koomaandarichi dabaluudhaan dubbataniiru. Shakkamaan maqaan isaa Birhaana Gabra Carqoos jedhamu kunis haadha warraasaa guyyaa 4 hudhee ajjeesuu ajajaan poolisii magaalaa Wuqroo Gabramadiin Gabra Giyoorgis dubbachuu Dimtsa Wayyaaniin gabaaseera. Shakkamaan kunis erga harka isaa poolisiitti kennateen booda ofiisaa ajjeesuuf yaaliiwwan garaagaraa taasisee akka ture kan dubbatan koomaandar Gabramadiin poolisiin eegumsaa fi hordofii barbaachisuu taasisaa fi jiraachuu dabaluudhaan himaniiru. Shakkamaan kun dhalataa magaalaa Wuqroo fi magaalaa Finfinneetti hojii daldalaa irratti akka bobba'ee himame. Kunis hoteela keessatti boqotee keessaa qabeenyaan isaa akka argame koomaandarichi himaniiru. Shakkamaan kunii fi dubartiin ajjeefamte Liidiyaan torban darbee guyyaa dilbata onkoloolessa 13 bara 2024 cidha ho'aadhaan akka gaa'ela godhatan ibsameera. Naannoo Tigraay kan waggoota lamaaf waraana cimaa keessa turtee fi amma dhiibbaa waraanichaa keessaa ba'uuf yaalaa jirtutti miidhaa fi ajjeechaan dubartoota irratti raawwatamu irra deddeebiidhaan dhaga'amaa jira. Mana barnootaa bultii kan barattoonni filamanii fi kanneen qabxii olaanaa fidan keessatti baratanii fi haala minootti barataa kan turte barattuu Beetaleem Gabra Mikaa'el erga butamuun guyyaa 10 booda bakka buuteen ishee dhabameen booda akka Itoophiyaatti dhuma bara darbee tireenfi ishee gatamee argamu ni yaadatama. Beetaleemin alattis waggaa darbee naannoo Tigraayitti dubartoonni hedduun rakkoo fi du'aaf saaxilamaniiru. Isaan keessaas jiraattuu magaalaa Maqalee kan turte Zawuduu Fissaa haala sukkanneessaa ta'een erga ajjeefamteen waggaa tokko darbulleen poolisiin shakkamtoota 4 qorachaa jiraachuun alatti maatiin ishee haqaa hin argatin jiru. Jiraattuu magaalaa Addagiraat kan turte Adaanash Abrahaam akkasumas haala ifaa hin taaneen ajjeefamtee reenfi ishee baatii 10 booda argamtee turte. Magaalaa Aduwaatti barattuu kutaa 8 kan turtee fi shamarree waggaa 16 Mahalet Taklaayis
Akkasumas barnootaaf akkuma baatetti ugguramuudhaan erga birrii miiliyoona 3 itti gaafatamteen booda baatii 3 booda ajjeefamuun ishee ni yaadatama. Ajjechaawwan naannichatti dubartoota irratti raawwataman kunniin agarsiiftuuwwan muraasa yoo ta'an dararrii fi gudeeddiin dubartoota irratti raawwatamu baay'ataa jiraachuu himameera. Ajjechaa butamuu fi miidhaan saalaa naannichatti dubartoota irratti raawwatamu akka dhaabbatuuf dhaabbileen siivilii naannoo Tigraayitti argaman addabaabayitti bahuudhaan gaafataa jiru. Bulchiinsi yeroo naannichaas kanneen miidhaa raawwatan itti gaafatamoo akka ta'aniif waamicha dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Odeessa keenyatti yeroo darbinu Israa'el Somaalilaanditti buufata waraanaa ijaaruu akka barbaaddu erga beeksiftee as Soomaaliyaan naasuu guddaa keessa seenteetti. Gochi Israa'el kunis gocha Gibxiin godhaa jirtuu fi Tarkiin raawwataa jirtu keessa kan galchee fi akkasumas hidhattoota Hutii Yemen keessatti argaman to'achuuf akka ta'e ibsameera. Akkuma beekamu hidhattoonni Hutii dachee Yemen hedduu bulchaa jiran waraana baha giddu galeessaa irraa ka'uun dooniiwwan Israa'elii fi michuuwwan ishee ta'an bobeessaa turaniiru. Kaan ammoo hugguraa turaniiru. Haa ta'u malee amma furmaanni waan argame fakkaata. Israa'el mala haaraa uummatteetti. Uummanni Yihuudotaa baay'inaan miiliyoona 11 qofaadha jedhama. Haa ta'u malee meeshaa waraanaa ammayyaa hamma niwukilaaraatti hidhachuu isaaniitiin addunyaa irratti sodaatamu. Amma immoo diinota isaanii akka Yemen hidhattoota Hutii jechuudha Gibxii fi Araboota biroo malattiin ofirraa qolattuu diriirsaa jirti. Kunis akkuma Ameerikaa naannoowwan diinota kootti jettee labsitee ollaatti kaampiiwwan waraanaa ijaaruun waraana ishee faffacaasuun of kabachiisuu jalqabdeetti. Marree guyyaa muraasaan dura Israa'el gara Somaalilaanditti maluudhaan buufata waraanaa ijaarrachuu fi Somaalilaand teessee hidhattoota Hutii itti dhiyeenyaan hordofuuf yaada dhiyeessiteen mariin jalqabamuun ibsameera. Kun ammoo Soomaaliyaa aarsuu bira darbee bambanseera. Gibxiinis oduu kana akka dhageesseen naasuu fi aarii keessa galuun himameera. Marree amma mootummaan Israa'el Hamaas Hezbollaa waliin lola keessa kan jiru yommuu ta'u hidhattoota Hutiis Yemen keessatti rukutuuf sababa itti dhiyeenya barbaachisuuf gara Somaalilaand dhufuuf akka mijachuu qabu ibsaniiru. Marree Somaalilaand yoo buufata waraanaa akka ijaarrattuuf Israa'eliif yoo iddoo kennite Israa'el ammoo bakka isaa Somaalilaandiif maal akka kennitu mari'ataa akka jiran himameera. Mariin kun jaarsummaa United Arab Emirates Israa'el fi Somaliland mari'ataa kan jiran akka ta'e kan ibsame yommuu ta'u ofiishees United Arab Emirates iyyuu buufata waraanaa Somaliland keessatti ijaarrachuuf fedhii akka qabdu himameera. Gama biraatiin Soomaaliyaan erga odeeffannoon kun ba'ee booda akkuma amala ishee wacaa akka jirtu himameera. Waliigalteen wal hubannoo ulaa galaanaa fi beekamtii biyyummaa Itoophiyaa fi Somaalilaand waliin mallatteessuu jalqaban addunyaan Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa akka kennuuf balbala saaqaa kan jiru akka ta'e kan ibsame yommuu ta'u wanti guddaan addunyaan akka garashee ilaaltu taasise ammoo filannoo pirezidaantummaa karaa nagaatiin biyyattiin taasisaa jirtu akka ta'e himameera. Waraanni Itoophiyaa amma Soomaaliyaa jiru 22 akka Soomaaliyaan jettutti ji'a amajjii dhufu guutummaan guutuutti Soomaaliyaa keessaa bahaa kan jedhaa jirtu yommuu ta'u Itoophiyaan garuu loltoota ishee baasuu miti waan yaaddeeyyuu hin fakkaatu. Sababni isaa waraana Itoophiyaa 15,000 Soomaaliyaa tureetti Itoophiyaan loltoota 7,000 dabaltee kan ergite ammoo tibbaa kanadha. Of eeggannoo fi loltoota Gibxii Soomaaliyaa seenaa jiranii ulaa cufuuf akka ta'ee fi dhaabbii ofii fi nagaa naannoo ofii eegsifachuuf akka ergites ni beekama. Marree gareetti gortuu kan wallaaltee Soomaaliyaan Gibxiin gorfamtee akka waraanni Itoophiyaa daangaa ishee hin seenne dhorkuuf yaaltus durfamteetti. Loltoonni Itoophiyaa Uummata Soomaaliyaa waliin ta'uudhaan hangaa'ota Soomaaliyaa lubbuu itti muddaa jiru. Waraanni Gibxii ba'uu qaba jechuudhaan. Amma muddamichii fi gaarreeffannaan Gibxii Soomaaliyaa fi biyyoota biroo Itoophiyaa qofa irratti miti. Israa'elis ni qooddatti jechuudha. Biyyoonni Somaalilaand keessa buufata waraanaa fi buufata doonii barbaadan kamiyyuu jechuudha. Odeessa keenya xumuraatiin baha giddu galeessaatiin wanti haaraan dhaga'ame Israa'el fi Iraan waliigaltee nageenyaa mallatteessuu fi Israa'el qabanoofteetti baha giddu galeessaatti nagaan bu'uufidha.
erga bara 1979 asitti Israa'el fi Iraan wal farrajaa turaniiru, wal lolaas turaniiru harka lafa jalaatiin. Amma garuu Israa'el dhaadannoo kanaan dura Iraan rukutuudhaaf dhaadataa turte dhiisuudhaan Iraan wajjin marii jalqabuuf akka ta'e dhagaameera. Mootummaan Ameerikaa akka ibsetti Israa'el Iraan irratti waan tokkollee utuu hin fudhatiin tarkaanfii Hamaasii fi Hezbollaa irratti fudhataa jirtu akka injifannootti fudhachuudhaan Iraan irratti tarkaanfii fudhattu akka dhiiftu gaafatamte. Bakkasaa ulaagaa marii dabalataa dhiyeessuudhaan Iraan wajjin marii waliigaluu akka qaban biyyoota alagaa marii alkallatti akka taasisaniif harka lafa jalaatiin hojii jalqabuun dhagaameera. Israa'el biyya uummata miiliyoona 11 qofaa qabdu yommuu taatu Iraan ammoo biyya uummata miiliyoona 90 qabdu akka ta'es ni beekama. Marree mariin waliigaltee Iraanii fi Israa'el taasisuuf jiru jedhame kun maree nageenyaa akka ta'ee fi waraana ba'aa giddu galeessaa jiru kan tasgabbeessuu fi nagaa buusu akka ta'e ibsameera. Dabalataan Israa'el hidhattoota Iraan deeggartuu Hezbollaa fi Hamaasiin hooggantoota isaanii hordoftee duguugaa jiraachuun ishee ammoo injifannoo xiinsammuu Iraan irratti gochuun waliigalticha akka milkaa'uuf himamaa jira. Dabalataan Iraanii fi Raashiyaan shaakala waraanaa gochuufidha. Waraanni galaanarraa Raashiyaa dooniiwwan hedduu wajjin gara qarqara Iraanii fi Omaanitti ergamaniiru. Marree Iraanii fi Raashiyaan shaakalli waraanaa taasisan Israa'el irratti dhiibbaa xiinsammuu akka uumu kan himame yommuu ta'u fuulduratti yaaddoon waraana ba'aa giddu galeessaa tasgabbaa'uuf akka jirus akeekameera. Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa nuuf haa buusu. Nifannot bae angafni nagaa nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e angafni nagaa nifannot bae angafni nagaa nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e angafni nagaa nifannot bae angafni nagaa nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e angafni nagaa nifannot bae angafni nagaa nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e Akenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hunduma fiite qomoo ormaa turre ni nu filate lammiilee waaqarra nu dabalate olaaraaraati Yesuus olaaraara isa fannoo baate Oladifamati Yesus, oladifama karasatun jire tula argama. Oladifamati Yesus, oladifama karasatun jire tula argama. Gurgudda baachuun ammaatu cubbuu ga'uufi baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree ba'aa gurgudda baachuun ammaatu cubbuu ga'uufi baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree angafni nagaa nifannot bae angafni nagaa nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e
sodaacheen qabne hin dandeenye Ufuun fayyina keenya galmaan geenye Angafni nagaa inni fannoos ba'ee Angafni nagaa inni fannoos ba'ee Du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee Amma du'ii geessu nutti agarsiise Cubbuuf abarsasaa nurraa calaase Angafni nagaa inni fannoos ba'ee Angafni nagaa inni fannoos ba'ee Du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee Inni fedhu kan keenya bitamne garboom keenya cubbuu fi adaba sarraa Yesuusin qabanne tolraa Inni fedhu kan keenya bitamne garboom keenya cubbuu fi adaba sarraa Yesuusin qabanne tolraa Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.